Maqaan kee eenyu jedhama? Ammanuu Daaluu. Amman Waaqayyo maal si godhe? Waa'ee maalii dhugaa ba'uu barbaadde? Waaqayyo du'a narra dabarse. Waaqayyo du'a sirra dabarsee maal taate turte? Torba sadeen kaleessa reefumaas na fidanii tanini raajiin balaayinaa kadhateetoo Waaqayyo harka du'aatii na fuudhe. Sabaan naa galateeffadhaadhaan jedhama. Mee Waaqayyoon galata guddaa fidaa. Situu harkaa nama fuudhe. Maaltu ture akkam akkamitti si dhukkubaa ture? Mana yaalaa dhaqxeettamoo? Mana yaalaa dhaqee tadin jira qorichi kana kan naa kennanii. Qorichi kana kan naa kennanii. Qoricha nyaataa meeqa? Qorichi agnataa lama, agnataa sadii kan dhuganii wajjin. Kan dhuganii wajjin? Agnataa sadii. Kan dhuganillee ture? Kan dhuganillee ture jira. Eeshi. Lafa kana reefuma qabanii toona fidanii dura mana yaalaa. Mee saba kanatti agarsiisi qoricha kana. Ilaala saba. Eeshi. Qoricha kanas immoo deebi'ee isin fayyadamne ergaan naaf dhufe. Qoricha kana erga sii kadhatameeti maaltu ture? Erga naa kadhatamee gadi na deebisiise qoricha nyaattee qoricha liqimsite naan jedhanii qorichi immoo garaa keessaa ganna dacha'e hooqiidhanii. Garaa keessaa gansi dacha'e? Lafa kanatti sii kadhatameeti? Lafa kanatti naa kadhatameeti qorichi garaa keessaa ganna dacha'e. Eeshi. Ani qoricha mana yaalaa kanas fayyadamuu hin dandeenye hin fayyadamne deebi'ee too. Eeshi. Isas fayyadamini marziirti si dabalama waan ta'eefi naan jedhanii namni Waaqayyooti. Sanaan alatti an deebi'ee immoo kanas fayyadamuu hin dandeenye Waaqayyo nagaadhaaf laate Waaqayyo saaxinii du'aan narraa caccabe. Mee galata guddaa fidaa gooftaadhaa fi haleluuyaa. Waaqayyo na gargaare du'a narraa dabarsee. Ililchaa galata guddaa gooftaadhaaf ammayyuu. Haleluuyaa. Waaqayyo guddaadha. Waaqayyo kana naa galateeffadhaadha. Waaqayyo lolaa kanaaf lole waan ta'eef isiniif illee haaloo waantuma kanatti. Haleluuyaa. Eeshi nyaata nyaachuu dandeessa turte moo akkam turte yeroo si dhukkubaa ture sana? Nyaatas nyaachuu hin danda'u, dubbachuus hin danda'u. Nama sadii lafa onnaa kaasuu dadhaban asitti lafa kanatti jedhe. Lafa kanatti? Ani guyyaa sanatti si jammar gisee sana jiraachisi jee waaqa kanan gara dooduun akka namaatitti du'e cisee jeetani kana na wii qaba malee waan immoo na kaase immoo duuma kana irra deemeetuma na kaase waaqayyo. Abeet galata qabdu gooftaaf. Eeshi. Wanti kun immoo kanaan durattis immoo hoggaatti natti deebi'ee kanaan durattis asumatti immoo waaqayyo na gargaareetuma lafa qe'ee du'a gisee lama waaqayyo na oolchi. Du'a gurguddaa lola gurguddaa mana koo irratti bana seexannis waaqayyos immoo loluma irratti bana seexana kanatti waaqayyo afaan isaan naa qabe waan ta'eef yaa saba waaqayyo naa galateeffadhaa. Makiinallee na beeku guyyaadhaan asaan dhufa imala jedhu sanummoo guyyaa sagantaan hin jirre irratti waaqayyo seexanni du'a irratti bana waaqayyos immoo nama isaanaaf qopheesse. Nama waaqayyo afaan godhate naa qopheesse waaqayyo du'a kana narraa dha'e mee naa galateeffadhaa. Galata qabaa gooftaadhaa fi yaatiif fidaa. Amma guyyaa sanaa kaasee nyaata nyaachuu dandeesse? Guyyaa sanarraa kaasee humtuu nan dhukkubuu nyaata nyaachuu nan danda'e hojjee akka namaatitti deemuu nan jalqabe waaqayyo guddaadha waaqayyo naa galateeffadhaadha waaqayyootu du'a mana koorra dabarsee. Satura mana namaarra dabarsuuf galata fidaa miiyyaa fi gooftaadhaaf. Du'a narraa caccabse waan ta'eef waaqayyo kana naa galateeffadhaa. Ameen. Maqaan keenyu waa'ee maalii dhugaa ba'uu barbaadde gaggabaabsi waan waaqayyo ishii godhe qofa. Ani maqaan koo Shaashoo Saamnee jedhama. Shaashoo Saamnee jedhamta. Eessa jiraatta? Asuma magaalaa Boteen jiraata. Waaqayyo waa'ee dhugaa baataa waaqayyo maal sii godhe? Waaqayyo dhibee ji'a 9 guutuutti rakkachaa turerraa na fure. Dhibee ji'a 9 guutuutti rakkachaa ture? Atinillee baay'een deddeebi'aa ture. Dhibichi hin mul'atu iddoo kasaa. Mana yaalatillee baay'een deddeebi'aa ture. Eeshi. As malee iddoo biraattis deemaan ture ji'a 9 guutuu homaa naangoone kiniinis naa kennanii marfes naa kennaa turanii.
Marfee fudhachaa turte. Kiniinillee fudhachaan ture. Ayyee. Homaan aangoon jechuudha. As dhufeeni bishaan irratti kadhachiisee bishaan san immoo nan dhufee nan dhiqadhee. Eeshi. Sanaan gara. Bishaan irratti kadhatameen inni qatte. Nan dhiqadhee dhaqna koo na gubaa ture. Asii ba'ee galuu hin danda'u. Bishaan san nan dhiqadhee nan dhugee achiin booda guyyuma san irraa kaasee irraa dhaabbatee sabni Waaqayyoo naa galateeffata. Mee galata guddaa fidaa shayiidhaanumaa hedduu. Keessaa kan keessa galbaachaa turte. Waaqayyo sirraa gate. Guyyuma tokkoon narraa dhaabbate. Bishaan irratti kadhatamee asumaa kennamee fi ittumaan dhiqattee ofirraa dhabu. Mee galateeffadhaa Waaqayyoodha. Baga fayyitee fayyinni kee kan bara baraasiif haa ta'u. Nagaan dhaqe. Ammallee dhugaatii lammaffaan qaba. Heeshi. Maal taate? Halkan keessa sa'aatii 5 kaasee iyyisiisaa ture. Daa'ima kana. Heeshi. Wanni lafa loo wayina nyaachuuf taa'u jetteesuma iyyitee hamma sa'aatii 8 halkanii. Halkan keessa kaatee. Nummoo isiniif bilbilee maaloo akka sammuun jeeqamee halkan isinii bilbilaan isin immoo hin kadhattanii bilbiluma saniin achumaan irraa dhaabbatee erga guyyaa sanitti sitti hin deebine. Waan ammaatti halkan dhufee si rakkisu Waaqayyoon ajjeese si biraa haa hambisu. Guyyaa sana yeroo sa'aatii sana halkan sa'a 8 gaafa daa'imti kun weerartee kaatu silkii bilbilaan isinii kadhatame kaasee nagaa. Achiin booda nagaa taatee itti illee hin deebine. Mee galateeffadhaa fi Waaqayyoon. Maartaan Bassee jedhamtaa. Karaa raajii balaayina. Eessaa dhufte? Ombolirraa hin dhufe. Ombolirraa dhufte. Waa'ee maalii dhugaa ba'uu barbaadde? Daa'ima tana yaalaa dhukkubee. Ishee akkam godha ture? Daa'ima ayyaana uggaatiin aduu qidaamee na jalaa qabee hin rakkisaa. Waan hundumaa akka godhannee na wanta kan qammasiin obboleessi koo akkamii geessina naan jee. Obboleessa kee moo abbaa manaa kee? Abbaa manaa koo obboleessa koo. Ishee. Akimiin geessuu raajii balaayinaa hanjaa waan isaan nama fayyisadhanii ani boteedha isa biraan geeffadha badee sana. Raajii balaayii kan jedhamu botee jira nama fayyisa waaqni isaa jedhanii dhageesse. Ishee. Ani badee tan isa bira raqawatillee na bira hafte. Daa'imni na jalaa duutaatu maaloo naa birmadhu yaa waaqa raajii balaayinaa san namaaf birmattaa'edhani jedhee tanan. Waaqa raajii balaayii namaa birmattaa'edhani nama hiiktaa'edhani daa'ima koo hiikechaa dhufte. Daa'ima koo naa hiikechaa. Yeroo sana daa'imti kun akkam taatee jirti iyyuuti. Daa'imti mi'aan isin nyaattu wanna takka waan dandeessu. Waaqayyo gaanaa birmatee daa'ima toohoonu asufnee. Yeroo jecha kana asoftu magaalaa kana jecha magaalaa kana galtu maalti ta'e? Magaala kana seennee mana bullu wayii waan fira wayii seennutti daa'imtuun biddeena nyaattee nagaa argattee ija banattee ilaaltee. Inni waaqa raajii balaayii ta'e irras waaqa keeti. Ishii sana booda maaltu ture? Achumaan barii asaa fide torban irraati yoon as fidutti immoo Waaqayyo naaf kadhatanii fi duuti arfiin du'a mana kee keessaa cabe baheera torban irraa qabii kottu dhugaa wayiif naan jedhanii nan ufeeyoon asii galuttis immoo gammachuu guddaa caarraa koo kan qabame Waaqayyo qaba harka naa baasee gammachuu guddaa gammachuu kanan jedhamne tangalee teessoo Kiristoos galannaa guutuu. Galanni ga'u ka waaqaati. Asii kadhatamee gaafa manatti deebitu maalti ta'e? Qubii egaa waggaa 5 walitti qabadhe Waaqayyo caarraa koo kan duraan qabame ana sii kadhadhee hongalu roobii caarraa koo naa baase Waaqayyo. Waggaa 5 si harkaa qabamee ture har'aa kaasee akka jetti naannesseera maqaa Yesuus. Baga gammaddee daa'imti keessa baga hiikamtee nama galataa warra galataa baga taatanii nagaan deebi'aa eebbifama. Barbaada. Maali mochuu barbaada? Waaqayyo waan hunda danda'u suni obboleessa kana ammallee hamma dhumaatti isaa dhaabu jettanii naa kadhattuufi. Waaqayyo ibidda isaatiin ammallee isaa shaffanu. Ameen. Waaqayyo dhiiga isaatiin ammallee isaa dhoksu. Ameen. Ammallee waan isaa kun rakkataa bakka ba'utti bakka baqaasa maqaa isaatiin Waaqayyo maqaa waaqa raajii balaayinaa irraan hojjettu suni na rakkabe.
kabinjare kan rakkatu baay'eedha kan dhiphatu baay'eedha ammallee waaqayyo rakkataa maqaa isaa Amen, amen, amen. Galata fidaa beekoof